BBC ትግርኛ ድሕሪ 20 ደቂቃ ክጅምርዩ ንክትከታተሉና ንዕድም kun sagantaa BBC Afan Oromooti nu waliin tura. Akkam jirtu hordoftoota keenya tamsaasni BBC Afaan Oromoo kibxata galgala Naayiroobii irraa simbira ga'u amma jalqabam. Abbaan alangaa himata lama obbo Taayyee Danda'an kanaan dura bilisa jedhaman irratti oliyyannoo dhiyeeffate kanarratti gabaasa qabna. Paartiin Liberaalaa Kanaadaa filannoo biyyattii injifate. Paartiin amma filannoo mo'ate kun godaantotaaf imaammata fooyyee qabaam. Ogeessa dhimma godaansaa Kanaadaa gaafanne. Hedduminaan gaafanni waggaa 3 darbe nama galchu maaltu wani Kanaadaa keessatti mootummaan Kanaadaadhaa uummata as galche kana bakka bulchuu dhabe bakka tursu dhabe mana kiraatu yaa'e mana keessa jiraatanitu gatiin yaa'e. Pirezidaantiin duraanii bulchiinsa yeroo ce'umsaa naannoo Tigraay Obbo Getaachoo Raddaa paartii siyaasaa haaraa hundeessuudhaaf jedhamu irrattis gabaasa qabna. Odeeffannoo ispoortii wajjiniin hirphaa gammachuu sinii fanneessaa amma xumuraatti nu hordofaa. Pirezidaantiin duraanii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Obbo Getaachoo Raddaa paartii siyaasaa haaraa Tigraay Liberal Democratic Party jedhamu hundeessuuf Darajjee Gonfaa dabalee isinitti hima. Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay Obbo Getaachoo Raddaatiin durfamu dhaabbata siyaasaa haaraa hundeessuuf adeemsa irra akka jiru hooggantoota isaa keessaa tokko BBCtti himaniiru. Paartiin siyaasaa haaraan galmaa'uuf adeemsa irra jiru kun yaadrimee dimokiraasii bilisaa hordofuu isaa kan ibse hooggansi kun paartii dimokiraataa Laabaraal Tigraay jedhamee akka waamamu murteessuu isaanii dubbataniiru. Hoogganaan duraanii TPLF maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafatan kun maqaan kun kan filatame warra dhaaba siyaasaa kana hundeessuuf dammaqinaan hojjechaa jiranii garuu boordii filannoon hin mirkanoofne kanaaf walga'ii irratti jijjiiramuu fi fooyya'uu ni mala jedhan. TPLF murna lamatti qoodamee wal komachaa ture. Yeroo boordiin filannoo Itoophiyaa kaa'etti yaa'ii waliigalaa gaggeessuu baannaan tarree paartii beekamtii qaban keessaa ba'uu akka malu boordichi hubachiiseera. Yaaddoon beekamtii boordii filannoo dhabu kan isa mudate gartuun Dabratsiyoon mootummaa Itoophiyaa wajjin marii nagaa taa'ee akka dhaaba waliigaltee Piriitooriyaa mallatteessetti dhaaba haaraa ta'ee galmaa'uudhaaf hin deemu jechuudhaan mormii dhageessiseera. Miseensonni koree giddu galeessaa TPLF kan Getaachoon durfamu ammoo diigamuu TPLF yaaddoo keessa turan. Ibsa torbanoota dura baaseen gareen Dabratsiyooniin durfamu kora waloo akka gaggeessuuf waamicha dhiyeessan garuu deebii gaarii akka hin arganne ibsaniiru. Maddi BBC erga seera qabeessummaa TPLF xumuramaa jiraate paartii siyaasaa haaraa kaayyoo siyaasaa TPLF galmaan ga'uuf nu dandeessisu ijaaruudhaaf dirqamnaa jechuun heeraa fi sagantaalee dhaabbatichaa xumuruu ibsaniiru. Maddi kun itti dabaluudhaan yeroo ammaa kana deeggartoota isaanirraa mallattoo walitti qabaa akka jiran beeksisaniiru. Haa ta'u malee ulaagaa boordiin filannoo Itoophiyaa kaa'e waan hin guunneef hanga ammaatti gaaffii boordii kanaaf ifatti hin dhiyeessine jedhan. Maddi kun BBCtti akka himanitti boordiin filannoo Itoophiyaas adeemsa gareen kun galmeef eegale quba qaba. Paartiin adeemsa galmeerra jiru kun paartii naannoo ta'uun kan dubbatu namni kun gara jalqabaa ji'a caamsaa keessa boordii filannoo Itoophiyaa irraa beekamtii duraan ni arganna jennee eegnaa jedhaniiru. Namoota maqaa guddaa paartii dimokiraataa Laabaraal Tigraay ijaaran keessaa pirezidaantiin bulchiinsa yeroo mootummaa naannoo Tigraay duraanii Obbo Getaachoo Raddaa, miseensi pooliit biiroo TPLF fi hojii gaggeessaa olaanaan paartichaa duraanii Obbo Bayyanaa Magruu fi Profeesar Kindaay Gabrahiwoot fa'aa keessatti argamu. Akka maddi kun ibsutti yeroo ammaa kana beekamtii seeraa argachuudhaaf hojjechaa kan jiru ta'us bulchiinsi yeroo Tigraay kan Leetinaal Jeneraal Taaddasaan durfamu waggaa tokko booda wayita xumuramu filannoo mootummaa naannoo ijaaruudhaaf gaggeeffamu irratti kan hirmaatu ta'a. Paartiin Dimokiraataa Laabaraalaa Tigraay haaraa hundaa'ee boordii filannoo Itoophiyaa irraa beekamtii erga argateen booda investoroota kaasee hanga hojjettoota guyyaatti miseensummaa fi hooggansa isaa keessatti hirmaachuu akka danda'anis dubbataniiru. Hundeessitoota dhaabbatichaa keessaa tokko kan ta'an Obbo Getaachoon gorsaa muummicha ministeeraa dhimma ba'a Afrikaa ta'uudhaan muudamaniiru. Profeesar Kindaayyaa Gabrahiwoot ammoo gorsaa ministeera barnootaa ta'uun sadarkaa ministeeratti dhiyoo kana muudaman. Paartiin Dimokiraataa Laabaraalaa Tigraay akkuma paartilee biyyattii keessoo socho'an biroo badhaadhina waliin hojjechuu danda'a. Garuu waan waliin qabaatu hin qabu paartii walabaa fi of danda'e ta'a jechuudhaanis dubbataniiru. Filannoo Kanaadaa paartiin Liberaal Maark Kaarniin durfamu injifate. Paartiin Liberaal akka injifatu kan gargaare pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp aangoo qabachuudhaa jedhamu ogeessi seeraa waggoota 6 darban gorsaa dhimma godaansaa biyya Kanaadaa ta'uudhaan tajaajilan obbo Israa'el Taansaa. Paartiin filannoo mo'ate kun dantaa godaantotaaf imaammata fooyyee qaba isa jedhu ibsuudhaan eegalu. Mootummaan amma biyya bulchaa jiru
kan filannoon gaggeeffamee achumaan akka itti fufuu fi maandeetiin kennameef kun liberaal government jedhama yookiin liberaal paartii jedhama. Bu'uurri imaammanni immigireeshinii isaanii irraa maddu namoota miidhaa adda addaa baqatan roorroo adda addaa baqatan miidhaan isaanii irra ga'ee fi balballi isaanii banaadha. Poolisiin isaanii kan warra kaanii yookiin immoo kan warra ittiin dorgomee mo'achuu dadhabeerra baay'ee wayyaadha. Garuu wanti beekamuun irra jiraatu mootummaan kun waggaa 10 darbe aangoorra ture. Gama sanaa yoo ilaaltu jijjiiramni wayiitu hin jiru gara jechuutti nu geessuu danda'a. Carraan godaantonni gara Kanaadaa seenuu kana booda ni dhiphatamu tarii ni dabala laata isa jedhus akaafnu. Wanti beekamu irra jiru mootummaan jijjiirame hin jiru hogganatu jijjiirame malee. Kana jechuun bu'uuraan jijjiiramni poolisii isaaniirra hin jiru tilmaama jiru akka fudhannu nu godha. Qabatamaadhaan waan jiru akkasitti immoo barbaadde garuu COVID-19 immigireeshinii irratti dhiibbaa guddaa uumee ture. Fakkeenyaaf namni bizineesii akka kootii qabu yeroo COVID almost hojiidha ala ta'e ture. COVID sochii sadarkaa addunyaatti sochii immigireeshinii wal qabatu dhaabee waan tureefi akkuma COVIDin keessaa ba'uun mootummaan liberaal jedhamu paartiin liberaal jedhamu mootummaan Kanaadaa bulchuu sababa gaaffii COVID gara waggaa lamaatiif uume sana cufuuf jedheeti ulaasaa banee hedduu galche beektaa. Heddumminaan gaafa inni waggaa 3 darbe nama galchu maaltu uumame Kanaadaa keessatti mootummaan Kanaadaadhaa uummata as galche kana bakka bulchuu dhabe bakka tursu dhabe mana kiraatu mi'aaye mana keessa jiraatanitu gatiin mi'aaye diinagdee irratti illee dhiibbaa uume beektaa baay'ina namaa balbala bananii ulaa bananii seensan sun. Achirraa ka'eetu ofuma isaa deebisee jechuudha mootummaan nuti biyya bulchu kun nama fudhannu kana nama simannu kana lakkoofsa gadi cabsuu qabna jedhanii imaammata hedduu baasanii qajeelfama adda addaa dabarsanii gadi cabsanii jiru. Kanaafuu jijjiiramni guddaan natti mul'atu jijjiiramni garuu already ji'a 6 darbe keessa jijjiiramni guddaan godhamee jira immigireeshinii Kanaadaa irratti. Godaantota Itoophiyaa irraa biyyattii seenan rakkoo akkamii fa'aatu mudataa isin immoo akkamitti isaan gargaartu? Godaantonni walumaa galatti waa'ee godaansaa yoo fudhattee ilaalte namni biyya isaa irraa sababa adda addaatiin godaana. Seerri mootummaa Kanaadaa baay'inaan godaantota wajjin wal qabatu konvenshinii sadarkaa addunyaatti UN qabu wajjin firooma qaba. Waanuma muraasa tokko garaagarummaa qaba malee. Kanaafuu namni rakkina siyaasaatiin rakkina tasgabbii biyya sana keessaa dhabamuutiin nama biyya isaa irraa baqatu rakkina dhiibbaa amantaatiin nama biyya isaa irraa baqatu nama ilaalcha adda addaatiin dhibee saalaa wajjin wal qabatee fakkeenyaaf namni dubartiin biyya ishee keessa jiraachuu dadhabde yookiin immoo kittaannaa dheessitee dubartiin biyyaa baate tokko namoota akkasitti dhiibbaa adda addaatiin biyya isaanii keessa jiraachuu dadhabanii godaanan mootummaan Kanaadaa calalee seenaan isaanii kan dhugaa ta'uusaa beekeetti gara biyya isaatti fudhata. Kun Itoophiyaadhaaf miti biyyootuma hundaati kan inni hojjetu. Gara Itoophiyaa gaafa dhuftu wanti yeroo ammaa chaalenjiin jiru waanuma muraasa tokko sii kaasuudhaafi namoonni tokko biyya ollaatti baqatanii ka'aniiti dhaqanii baqataa ta'anii ka'anii ammoo suuta jedhanii karaa mana Oromoo ol deebi'anii biyya isaanii deebi'anii harmee isaanii arganii abbaa isaanii arganii yookiin waanuma tokko dalaganii bakka itti iyyatan sanatti deebi'anii yeroo isaan keejiin isaanii jalaa baduu mul'ataa jira. Baay'inaan waan kana argaa jira kanaafan sitti kaase. Kan biraan namoonni seenaanuma isaanii tartiiba qabsiisanii mootummaa Kanaadaatti himachuu dadhabu. Waggaa 3 har'aa waa jedhaniitu har'a waan sana yaadachuuf dadhabu beektaa. Kuni hubannoo dhabuu, barnoota dhabuu, dammaqinsa dhabuu wajjin wal qabata. Namni tokko otuma dhugaa qabu dhugaa isaa danda'ee himatu. Namni kaan immoo waanuma jirreyyuu himateetu biyyaa godaana. Fatanaanii godaantonni qaban hedduudha garuu waanuma muraasii kaasuuf jireenya. Paartiin liberaal filannoo kana akka injifatu maaltu gargaare? Dhaabbileen siyaasaa Kanaadaa keessa jiran gara 4-5ti. Kan fuuldurarra jiran garuu kan wal morman fuuldurarra jiranii liberaal isaa ammatti maqaa kaaftee konservaatiif warra jedhamanidha. Maaltu ta'ee konservaatiif eenyumaayyuu ni injifatan natti fakkaatee ture baatii 6 darbe keessa gaafan akka isaanitti adeeman tireendii jiru gaafan ilaalu. Dhumarratti garuu maaltu mudate Doonaald Tiraamp gaafa aangootti dhufu Doonaald Tiraamp filosoofii siyaasaa konservaatiivii irraa dhufe. Kanaadaa irratti dhufee gaafa inni taarifa Kanaadaa irra kaa'ee diinagdee Kanaadaadhaa hanga jeequ gaafa inni gahu warri konservaatiiviidhaa Kanaadaa keessa jiran sababa namicha sanaatiin tuqaman ni beektaa.
warri konservatiiviidha Doonaald Tiraampiin wal fakkaattu jedhamanii balaaleffatamani. Doonaald Tiraamp waan jibbinuuf warra konservatiif sagalee kennuu dadhabde jechuudha sigalee. Sababa kanaan namichi haaraan achi as bahe liberaalii bakka bu'ee as bahe sagalee wayyabaa argateera garuu amma akka inni sirriitti amma lakkoofsa isaan beeku. Sababa Doonaald Tiraampiin warri konservatiivii miidhamanii inumaayyuu namichi konservatiivii bakka bu'ee dorgomee barcuma kan mataa isaayyuu hin dhabe paarlaamaa keessa. Guddaan isin galateeffadha ulfaadhaan isiniin jedha. Dhagaa ta'e. Amma immoo oduun gaggabaabsee isinitti himama. Abbaan alangaa waliigalaa federaalaa himata lama Obbo Taayyee Danda'a kanaan dura bilisa jedhamee irratti oliyyannoo dhiyeeffate. Deetaa ministeera nagaa akka turanii fi miseensa caffee Oromiyaa akka ta'an Obbo Taayyee Danda'a abbaa alangaa federaalaatiin himanni sadee irratti dhiyaate dhimmi isaanii mana murtii olaanaa federaalaa ramaddii lidataatti ilaalamaa erga tureen booda himata lamaan bilisa jedhamanii turan. Amnesty International fi Koomishiniin Mirga Namoomaa Keeniyaa biyyattii keessatti namoota waxabajjii darbe gibirra dabalame osoo mormanii poolisiin ajjeefaman ilaalchisee qorannoon akka gaggeeffamu gaafate. Waamichi jaarmiyaaleen mirga namaaf falman kunneen qorannoo BBC'n Africa Eye yeroo miseensonni poolisii paarlaamaa Keeniyaa biratti namoota sadiitti dhukaasanii ajjeesan saaxilu hordofeeti. Dho'iinsa guddaa dhiyeenya buufata doonii Iraanitti qaqqabeef sababii ijoon dhibaa'ummaadha jechuun biyyattiin ibsite. Dho'iinsa kana hordofee lakkoofsi namoota du'anii 70 qaqqabeera. Jeneraal Arburhaanii fi Pireezidaantiin Masrii Abdul Fattah Al-Siisiin nageenya bishaan laga Abbayyaa irratti cimsinee wajjiniin hojjennaa jedhan. Dhimma aangawoonni kunneen mari'atan Biraanuu Gammachuu qopheesseera. Pireezidaantiin Masrii Abdul Fattah Al-Siisii fi Pireezidaantiin Sudaan Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaan bishaan laga Abbayyaa ilaalchisee marii nageenya bishaanii jedhan gaggeeffatan. Daawwannaa Jeneraal Al-Burhaan Kaayirootti taasisan irratti gaggeessitoonni lameen dhimmoota gaanfa Afrikaa adda addaa keessumaa yaala laga Abbayyaa irratti marii bal'aa gaggeessu waajjirri Pireezidaantii Masrii ibseera. Gaggeessitoonni lamaan haala Sudaan deebisanii ijaaruun danda'amuu fi nageenya bishaan laga Abbayyaa irratti mari'ataniiru. Dubbii himaan Pireezidaantii Masrii biyyoonni lameen nageenya bishaanii laga Abbayyaa irratti mari'ataniiru jedhanii lameenuu murtoo gamtokkee qaama kamiinuu fudhatamu ni mormu jedhan. Abdul Fattah Al-Siisii fi Al-Burhaan seerota idil addunyaa itti fayyadama laga Abbayyaa wal qabatee jiru karaa hundu fayyadamaa ta'uu hojiirra oolchuuf akka waliin hojjetan himaniiru jedha gabaasni kun. Ofiiyyuu waraana keessa kan jirtu Sudaan erga humni Al-Burhaan magaalaa Kaartum deebisee harka RSF baasee haala kamiin akka deebisanii waliin ijaaran irratti Masrii waliin mari'ataniiru. Jalqabuma irraa eegalee Masriin Itoophiyaan hidha guddicha laga Abbayyaa irratti hojjechaa jirtu waliigaltee biyyoota sadeenii dhaabbataa ta'e irra osoo hin gahin bishaan guutuu hin qabdu hojjennoo jedhu qabdi. Itoophiyaan gama isheetiin biyyoonni sadeen qooda bishaanii Abbayyaa irraa qaban irratti waliigaluu kan danda'an yoo ta'e amma bishaanii hidha haaromsaa irraa gadhiifamu ilaalchisee waliigaltee irra gahuu hin danda'ama jedhe. Hidha haaromsaa bishaaniin guutuu ilaalchisee gamtaa Afrikaa jaarsummaan gidduu galee marsaa hedduuf mari'ataa turanis waliigaltee osoo hin gahin adda bahaniiru. Ijaarsi hidha haaromsaa Abbayyaa bara kan akka xumuramu ministeerri muummee Abiyyi himaniiru. Rivaanii kutuu geenyeerraa jedhanis ture. Masriin ammoo hidhi Itoophiyaan ijaaraa jirtu hanga bishaanii argattu na jala irrisa jechuun falmaa turte. Itoophiyaan hidhicha bishaaniin guuttee humna ibsaa maddisiisuu jalqabdee jirti. Dhimma hidha haaromsa Itoophiyaa irratti Itoophiyaan mormaa kan turte Masriin dhiyeenya ammoo Itoophiyaan hulaa galaanaa akka hin arganneef biyyoota akka Eertiraa fi Soomaaliyaa waliin socho'aa turte. Torban darbe Masrii fi Jibuutiin bulchiinsaa fi nageenyi galaana diimaa fi galoo galaana Eden itti gaafatamummaa biyyoota ulaa galaanaa qabanii qofa ta'uu akka qabu waliigalaniiru. Masriin Soomaaliyaa waliinis yeroo mari'attu dhimmuma kana kaasaa turte. Waancaan Awurooppaa bifaanis maqaanis gurguddaa qabu fudhachuudhaaf kilaboonni gurguddoon 4 xumura walakkaaf darban har'a ni taphatu. Kanarraa kilaba London Arsenal fi kilaba Paris PSG walitti fida. Waayillan keenya Biraanuu Gammachuuf Zalaalam Taaddasaa tapha kanarratti kana jedhan. Zalaalamee oduu ispoortii irraa odeessinaa tapha guddaa Awurooppaa irraa eegamu tokko jiraarra. Innis Arsenal fi PSG walitti dhufa. Leenjisoonni kilaboota lamaanii seenaa hojjennee dabarru malee jedhanii dubbachaa jiru. Dhugaatti seenaa eenyutu hojjetattee yaadda? Tole Biraanuu tapha ajaa'ibaati kan eegamu har'a Emirates irratti.
Arteetaan dirreen Emirates tapha baay'ee jabaa ta'e seenaa isaa keessatti isa mudate keessaatti isa tokko har'a keessummeessa jedhee jira. Taphni kun akkam murteessaa gatee argisiisee jira ganamummaa seenaa hojjechuu barbaannaa jedhee jira. Qophii kilaboonni qaban maal fakkaatu kan jedhu osoo ilaalle Arsenaal waancaa Pirimeer Liigii erga dhabe xiyyeeffannoo isaa guddaa Shaampiyoons Liigii irra taasisee jira. Kanaaf immoo taphoota marsaa jalqabaa irratti akkamiin akka dhufe soo kaasanidha gaarii kan ta'u. Sadarkaa lammaffaatiin xumuree taphoota 8 keessaatii tapha 6 injifatee jira. Inumaayyuu PSV yaadatta yoo ta'e 9-3 injifatee yeroo darbee qabxii guddaa ture bara kana Shaampiyoons Liigii keessatti kan galmeesse. Biyya isaa 10-0 kan galmootee sammu. Garuu wal dorgomsiisuu hin dandeessu. Brest jechuun Faransaay keessaatii waggaa 2 dura gara Liig 1tti kilaba ol guddatti baay'ee xiqqoo kan taate istaadiyeemii mataa isaallee kan hin qabne kilaba biraarraatti ergifattee kilaba taphattu wajjinidha PSG'n kan dorgome. PSG jechuun immoo kilaba sooressaa addunyaa irra jiran keessaatii tokko kan ta'e abbaa qabeenyaa abbaa kilaba Manchester City fi kan PSG tokkodha. Kaampaanii tokko jala jiran lamaanii sister kilabiidha. Taphattoota superstaarii kanneen akka Osman Dembele faa, Barcola faa, Kvaratskhelia faa, Hakimi faa, Nuno Mendes faa, Vitinha faa qabatte Brestiin 10 miti isaa olii yoo injifatte iyyuu waan nama ajaa'ibu miti. Garuu Arsenaal kan injifatte PSVdha. PSV jechuun immoo kilaba jabaa Neezerlaandii keessa jirudha. Arsenaal PSG's mooteeran PSV qofatu hin ta'in. Kanaafidha akkaataatti Arsenaal dhufee fi kan akkaataatti PSG'n dhufe garaagarummaa qaba kan hin seeru. PSG'n garuu taphoota 3 mo'ameeti tapha tokko mo'ate sadarkaa 15ffaatiin xumuree qabxiiwwan kan qixa ba'ee dhufee jechuudha. Carraa baay'ee dhiphaa ta'een. Brest wajjiniitiin kan isaan gaaniyyuu carraa mo'atanii darbuu argateetidha. Akkuma Madrid fa'aa jechuudha. Hagammatti kilaboonni lama yeroo shaa walitti dhufanii jiru. Yeroo shaa walitti dhufan keessaa yeroo 3 Arsenaaltu mo'ate yeroo 2 immoo qixa ba'anii jiru. PSG'n tasumayyuu Arsenaalin mo'atee hin beeku. Kanarroo maal fakkaata taare? Kanaaf achii dhuftee isaanii yoo ilaalle dorgommii bara kanaa keessatti tokkoffaa gama lamaatiin ilaalla. Ciminni Arsenaal Shaampiyoons Liigii keessatti argisiisaa dhufe injifannoonni Madrid irratti argate akka inni tapha kana injifachuu danda'u wanta guddaa akeeka. Gama biraatiin PSG'n jalqabbii gaariidhaan hin jalqabne garuu Kylian Mbappé fi erga dhabee taphattoota kan akka Kvaratskhelia fa'aa ji'a majjii kanattidha kan gara kilabichaatti dhufan. PSG'n erga taphattoota gurguddoo ofirraa geggeesse akka Messi fa'aa akka Neymar fa'aa Mbappé fa'aa geggeesse cimina kanatti akkamiin dhufuu danda'e? Isaaniin bakka buusee jira amma kan kaasaa jiru taphattoonni kan akka Barcola fa'aa kan akka Dembele fa'aa kan akka Kvaratskhelia fa'aa taphattoota naamusa gaarii qabanii ammoo gadi of qabanii of tuulummaa kan hin qabne maqaa isaaniif qofa kan hin taphanne akka gareetti kan hojjetan Luis Enriqueen kan ijaareerudha bara kana jechuudha. Luis Enriqueen leenjisaa jabaadha. Barcelonaa keessatti taphataa ta'e leenjisaa ta'e ni beekna. Arsenaal immoo erga taphattoota sarara fuula duraa kan akka Kai Havertz fa'aa Gabriel Jesus fa'aa dhabee akka gareetti socho'uu jalqabeera. Waliin ittisaa har'a immoo qaama biraayyuun qaba. Paartiin immoo adabbiidhaan waan hiriiruuf hin fakkaatu. Kun tarii yaaddoo isaaf hin ta'u. Arteetaan ofitti amanummaa guddaatiin dubbataa jira. Maal jedheenumaayyuu Arsenaal keessa namoota baay'ee waggaa dheeraa hojjetantu jira. Waancaa Shaampiyoons Liigii mo'atan hin beekanii jedha. Kanaaf sadarkaa kanarra gahuun keenya akka waan ajaa'ibaati. Kanaafiyyuu hawwiidhaan eegaa jirra seenaa haaraa hojjechuudhaaf ammas hojjechaa jirra jedha. Sadarkaa dhuunfaatti yoo ilaalle ittisni Arsenaal baay'ee gaariidha. Garuu saffisaa taphattoota kan akka Kvaratskhelia, Barcola fi Dembele dhaabuun hojii manaa guddaatti ta'uu danda'a. Gabriel Magalhaes waan hin jirreef jechuudha. Paartiin immoo haguugginni taphattoota sarara ittisaatiif kennu baay'ee guddaadha. Irraatiin beekamu malee. Declan Rice akka inni bilisa ta'ee fuula duratti deebi'ee taphatu kan isa gargaaru jiraachuu paarteeti. Paartiin hin jiru yoo ta'e rakkachuu danda'a. Amma maal gochuu danda'u? Mikel Merinoon deebi'ee jira. Merinoon Odegaard fa'aa Rice fa'aa wajjiniitiin hiriire sarara gidduu irratti kan isaan gargaaru yoo ta'e Julian Timber maantumaanii taphataa tokko qabu irratti baay'ee jabaadha. Kanaaf Dembele dhaabuu danda'a tilmaama jedhu nan qaba. Mee kanarraa meeqaan wal mootatte? Kaleessa sagantaa ispoortii irratti tilmaame hin ture. Isumarra deemte? 3-1 PSGtu mo'ata jedhee ture garuu ragaawwan jiranii. Ati maal jettu? Anillee tilmaamuudhaaf ijaan jabaadha. Garuu xiqqoo ishee 3-1 gajjette kun hin cimne. Tilmaama koo kaleessa irratti shakkii nan qaba. Haala amma jiruuf qophii amma jiru gaafa ilaalu. Garuu PSG'n tapha kana mo'ata jedhee man tilmaama. Goolii meeqaan mo'atatte? 3-1 hin deema. 3-1 deemta? Egaan taphni kun daqiiqaa 30 booddee jalqabaa. Tilmaamni kun gam dhugaadha. Hordoftoonni keenya ilaalani. Hordofanii taajjabuu danda'u.
Dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo dabalataa danuu wajjineen marsariitii keenya akkasumas immoo toora waatsaappii keenya irraa argachuu dandeessanii Biraanuu Gammachuutu qophii har'aa isiniif qopheesse. Deevis Masaaruu qophii har'aa teeknikaan nu gargaaree jira. Waan nu caqastaniif galatooma. Lafa nagaa bulaa. BBC Tigrinya